jennee get out. Get out. Kana jechuun hiikni isaa maali? Bahi jechuudha. Bahi. Baha kanaati bahi jechuudha. Get out jechuun bahi jechuudha. Fakkeenyaaf tiin asii dhuftee ammas immoo dhuma jecha tokko dhuftee achiinis immoo tuu itti fufee jira taanaan akkasuma jechuu ni dandeenya jechuudha. Wanna. Hi there, welcome to Oral English. This is Oral English with Sis. Oral English is dedicated to improving your spoken English. Let's pause you to our today's lesson. Har ammoo pronunciation keenya keessumaayyuu akka warra afaan jalqabaa isaanii afaan Ingiliffaa ta'eetitti akka warra adiitti akkamittiin akka haasofnu yookiis pronounce goonu ni ilaallaa jechuudha. Let's dive into it. Great. Inni jalqabaa screen irratti akkuma argaa jirtan kan akkamitti pronounce gootu jecha kana get out actually jechuun dandeenya garuu akka jaraatti gochuudhaaf get out ka jennu tiin gara dhumaarra gaafa dhuftu oo kana waliigisiin get jedhee tiin specially jecha tokkoof gara dhumaarra gaafa dhuftu gar jennee get out jechuu ni dandeenya jechuudha. Get out jechuu ni dandeenya jechuudha akka jiraatti haasa'uu yoo barbaanne. Kana jechuun hiikni isaa maali? Bahi jechuudha. Baha kanaati bahi jechuudha. Get out jechuun bahi jechuudha. Fakkeenyaaf hey chala get out. Hey bona get out or hey bontu get out jechuu ni dandeenya jechuudha. Bahi abalu, bahi chala or bahi bontu or bahi chaltu or kanaafan kana fakkaatan jechuu yoo barbaanne hey chala get out jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it clear? Do you have any doubt here? Okay, let's proceed to the next. Inni kabiraan isuma kana tiin gara dhumaarra gaafa dhuftu get keessatti r ka jedhu sana gochuu ni dandeenya jenna. So get in saa otoo hin taane get in jenna jechuudha. Get in. So inni kun immoo seenii jechuudha. Seenii faallaa isa salaa seenii jechuudha. Faallaa isa silaa sana inni kun immoo bahii too hin taane seeniidha jechuudha. Fakkeenyaaf hey bontu gari yoo jenne bontu seenii gara keessaatti seenii jechaa jira jechuudha. Gara keessaatti seenii jechaa jira jechuudha. Kanaafuu get in ka jedhu kana gari ka jedhutiin pronounce gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan want to kana yeroo hedduu ni fayyadamna. So isa kana immoo pronounce gaafa goonu went to jenna sun taane wanna tiin asii dhuftee ammas immoo dhuma jecha tokko dhuftee achiinis immoo tuu itti fufee jira taanaan akkasuma jechuu ni dandeenya jechuudha. Wanna jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun fedhuudha barbaaduudha. Fakkeenyaaf ani deemuun barbaada jechuu yoo barbaanne I wanna go jechuu ni dandeenya jechuudha. I wanna go jechuun deemuun barbaada jechaa jirra jechuudha. I wanna go. So I wanna go jechuun akkuma nama jedhe deemuun barbaada jechuudha. Deemuun barbaada jechuu barbaada. I want to go osoo hin taane I wanna go jechuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabaadhumatti. Deemuu barbaaddaa jennee nama tokko gaafachuu barbaanne immoo do you wanna go jechuu ni dandeenya jechuudha. Do you wanna go jechuun deemuu barbaaddaa jechuudha. Deemuu barbaaddaa jechuudha. Excellent. Inni kabiraan going to ka jedhu kana immoo pronounce gaafa goonu isa kanas yeroo baay'ee jechoonni tuu qaban umarratti bifa sanaatiin wanna bifa kanaatiin pronounce ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafis akkuma wantitu gonna ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Going toodhaaf immoo
Goingitu gaafa pronounce goon ganna. Ganna ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun immoo akkas gochuuf kun contextually iddootti gargaridha. Akkuma seenteen sanatti hundoofnetti kan nuyi goonu so ana akkas gochuu fi ana kana gochuu fi jechuu dandeenya. Akkuma kanas immoo deemuufis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani mana barumsaa deemuun barbaada. Ani mana barumsaa deemuufani yookiin immoo deemaan jira jechuu barbaada. Maal jechuu dandeenya? Aggaanna school jechuu ni dandeenya jechuudha. Mana barnootaa deemaan jira jechuu barbaada. Aggaanna school jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani nyaachuu fi nyaataa jechuu barbaanne immoo aggaanna